Nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kooti obboleettiin keessanii lafan jirutti nagaa guutuun qaba. Isinillee baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii isiniin jedha. Welcome anaa dhufu baga nagaan dhuftanii viidiyoo kana jalqabarra laayikii tuqaatii adaraa keessan ijoollee baay'ee biraan gahaa jechaadha. Laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira akka ga'u godhaa keessattuu ijoollee bakkee biyya garaagaraa illee jiranillee dhaqqabuu danda'a. Irra jireessa ijoollee biyya kana keessa jiran kan na hordofaa jiru waan ta'eef warroonni biyya garaagaraa keessa jirtanis akka na hordoftan niin beeka. Ani biyya kana keessa jira. Waanuma kamiyyuu yoo ta'e ani biyya kana keessa jira garuu wanti waan irraa haasa'u biyya kana keessa jiraadhe kanaan argaa ooluu fi kanaan dhagaa oolurraa kan warri ala jiran haasaa oolantu irra caala waan baqqaashoo dhugaa rabbiitti dhugaa dubbachuudhaaf nu warra keessa jiru kanarrayyuu warra ala taa'ee biyya biraa keessa taa'ee sammuu namaa tuqaa jiru kana jechaadha. Obboloota koo biyya kana keessa jirtan isin of eeggannoo tokko waan tokko bichaadha kan isin barbaachisu ammarree irra deebi'anii guyyaa har'aa galgala kana jechaadha. Galgala galgaladha kanas ni waraabaa jiru viidiyoo guyyaa qidaamee akkasuma sanbataa fi qidaamee adaraa keessa akka bakkeen baane obboloonni koo bakkee baatanii walii gadi deemtan jechaadha. Bakkuma teessan taa'aa jechaa jiru waan ta'eef akkasuma immoo bakka namoonni walitti baay'atanii jiranitti akka hin siqnee bootaa sanatti akkasiin illee bakka isaan baay'atanii jiranitti wanti kun uumamuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo cimaa akka gootanii isa kanallee waanan dhaga'eef waanan giiftii guyyaa dhaga'eef isa kana dhaamsa isiniifan dabarsa. Isinillee of eeggachuu sin barbaachisa jechaadha bakka kanatti jechaadha. Kanarraan kan hafe immoo Waaqayyo sin haa eegu. Ni manaa nu baasee ni waan hunduma danda'u kun anas sinis haa eegu. Namni tokko nan jiraadha jedha nan jiraadha. Ofiin jijjiiraa maatii koon jijjiira jenneetu biyyaa baane miti. Egaa jiraannus duunus harkuma isaa jirra. Amma guyyaan isaa ga'utti immoo lubbuu isa kennee isa baasuu danda'a. Garuu wanti dhaloota burjaajessaa jiru ijoollee bakkee irra jirtan kana jechaadha. Amma maal jedhan nama 600dha Itoophiyaa bichaa nama 600 as keessatti kan du'e jedhan. Nama 600 jedhanii maxxansan. Maal sinii qaba obboloota koo maal yoo jiraanne? Keessan nyaanna moo keessan uffanna moo sintu nutti uffisa moo sintu nu nyaachisa? Yoo jiraannes nu waan makami yoo ta'e yoo jiraannes nu matuma keenyanii of jiraachifna malee sin dabartanii waa'ee keenya fi nu jiraachistan jechaadha. Kan du'uu keenyatti gammaddan baay'ee tokkoon gadde viidiyoo tokko argeechaadha. Amma kana arganii maatiin keenya gaafa yeroo biyyaa waan akkana kana argan sammuu isaanii amma haa tuqamume. Dhugaa rabbiiti mee bakka san maatii keenya obbuusa. Akka maataan arra ijoolleen kun ana jiran ijoollee meeqa? Ani ijoollee meeqa isaaniitu bakka tokkotti eenyudhanii kan jarri bakka tokkotti gashanii kaan 4-5 ta'aniitu ta'aa jiran. Amma viidiyoo tokko yeroo argan yaadni isaanii hin dhiphatu. Isin maali yoo nama yaaddan? Dhugaa rabbi adaraa keessasin gadi baatanii too walii gadi hin deddeebina. Akkasuma ijoollonni tokko irra bakka hunda deemaniiti wanti kun rukuchaan kun ta'a kan jettani. Rukuchaan kun bakka hunda deemanii miti. Dhaggeeffadhaa. Isas viidiyoo bakka dhageessanii ganaa biyya kana hunda barbadeessuu ganaa kana godhuu soba. Wanni biyya kana barbadeessa jedhamu gonkumaa hin jiru. Yookaan isaan bira hojjettaniyyuu gaafadha wanni akkasii jedhamu hin jiru. Wanti jiru maaltu jira seetan? Bakka jarri wal lolan lamaan jira sana isaan naannoo isaanii isaan reebu malee wanti biyya kana hunda wal ga'anii rukutanillee hin jiru. Isin bakkuma teessan yoo nagaa qabaate bakki teessan iddoodhuma sana taa'atii hojii keessan hojjetadha. Warri kontiraata keessa fixanii immoo galuu barbaadanirree gara biyya keessanii galuu dandeessu. Haalli kun amma akkanatti ittiin fufu nagaan bu'uu danda'a. Maa itti beekama? Waaqayyo nagaa nuuf haa buusu. Dhalootuma burjaajaa kana wajjin Waaqayyo akkasitti dabarsee nu kennu siniin jedha. Hojjetachuu dandeessan hojjechuu dandeessu. Kan bultii 15 guute gara Itoophiyaa irraa reefu haaraa dhufe jechaadha. Warra afaan hin beekne. Kan ji'a 2 ji'a 3 kan ji'a 4 guute kan keessana dubbisaa jiran jechaadha. Isaan kun reefu kan dhufan jechaadha dalagachuudhaaf. Kanaaf
Kanaaf isin wanti isin barbaachisu odeeffannoo tokko tokkoo fi waan boru ta'uu argattanii waarrattanii itti fuftanii hojii keessan hojjetachuu dandeessu jechaadha. Akkanatti immoo itti fufu waan ta'eef nagaan hin bu'a. Amma nagaan bu'utti tasgabbaa'uu nu barbaachisa malee kanattis kaannee sanattis kaannee siifachis fiignee wanti goonu hin jiru. Kana wanti goonu takka illee hin jiru. Fakkeenyaaf otoo amma xiyyaaraan hin deemayyuu ta'e afuuffaa hoggaa akkatti lolli jiru kana akkamittiin bakka xiyyaara san siin geessuu danda'u. Manni barumsaa sababii inni cufameef sababii maalitti barsiisonni isaanii dhufanii as ga'uudhaaf mana barumsaa kana dhaquudhaaf daandiin tarii cufamuu danda'a. Akkatti barsiisanii hin qaban waan ta'eef sila saniitiif cufame jechaadha. Yoo haalli isaa nagaan hin bu'a ta'e galuu barbaadan galuu dandeessu warri galtan. Warri immoo haftanii hojjetachuu dandeessan bakka nagaa safara nagaa jirattan immoo itti fuftanii hojjetachuu dandeessu. As dhaqaa achi dhaqaa maal godhaa san godhaa kana godhaa waa'ee miidiyaa miti. Boloota ko hojjetanneef jijjiiruu biyyaa baane hin hojjetan waan kabiyyoo ta'e. Waasin oduudhuma shuma kunoo beessa teessee ruuzii quuftee waarrattee lubbuu nama lubbuu mana du'ettee too labamtu kana miti fooloo guddifachuudhaaf jecha. Waan gaarii hojjedhaa dhaloota dhugaa rabbi nu gaddisiisina baay'ee nu gaddisiisaa jirtu jechaadha. Akka moota hin jiraanna baqqaa nuyi. Du'as yoo ta'e harka waaqa waan jiruuf waan makamuu jiraachuudhaaf bakka murtoon keenya jechaadha. Kanaaf ijoolleen reefu dhuftanillee jechaadha. Kan mana nagaa jirtan biyya nagaa kan jirtan ana amma inni tokko bakkee guyyaa lamaan darbee rukutanii turani. Siyaati 5 asii jechaadha. Siyaati 5 achi deemen ture jechaadhaani. Siyaati 5 narraa deemsisa. Inni as gara Beeruutii kun immoo narraa gadiidha gara gadii jechaadha. Gara gadii isayyuu daqiiqaa 15 kan deemu jechaadha makiinaan. Isa dursaa nagaa ture amma garuu homaa waan takkan nagaa jechaadhaan. Kanaaf homaa sodaatinaan siniin jedha. Warri bakkee nagaa jirtan hojjetadhaa hojii keessan. Isin reefu biyyaa baatan. Akkasuma immoo galmaatii gara biyyaa galaa kan jedhan tokko illee hin jira. Ani wantichi naaf qulqullaa'uu dide obboloota kiyyaa sababiinsaa oduudha waan ta'eef wanti oduu kun immoo borummoo soba ta'uu danda'a waan ta'eef waan biraatu dhufuu danda'a waan ta'eef ijoollee tokko gaafan gaafadhu waan biyyoota maqaa dha'anii turanii biyyooma kana keessa ta'eetoo naannoo isaa maqaa dha'anii warrataniitu paaspoorta keessanii galmeessa'ii kan siin gashu mootummaadha jedhan. Amma akka dhugaa ta'e hin beeku garuu nan qoradha jechaadha isaa. Ani immoo waan na dhibe tokkotu jira. Fakkeenya warroonni paaspoortii qaban paaspoortii isaanii ittiin kennitu giiftiin teenya jechaadha. Akkamittiin galmeeffachuu danda'u ijoolleen kun. Lammaffaa immoo warroonni paaspoortii hin qabne hoo ijoolleen dursa ta'uu fi deemanii ba'anii too bakkee hojjetan. Ammallee mana hojjetan keessatti paaspoortii kan hin qabne akkamittiin galmaa'uu danda'u. Jarri kun fakkeenyaaf bakka rakkoon kun jiru bakka lolli kun jiru jira yoo ta'e akkamitti ba'uu danda'u. Isa kanaafillee bakka tokkotti namni furmaata tokko uumee warri paaspoortii qabdanis akkana ta'uu qaba akkas ta'uu qaba jedhanii dubbachuu qabu. Paaspoortii eenyumattuu taanaan ittiin kennitu giiftiin. Ana amma natti hin kennitu ani gaafan galuu ka'e qofan arga. Akkana kan nan galeettee nan galmeessaa hoggaa jettu akkamitti si galmeessu. Sittiin kennitu waan ta'eef akkamitti si galmeessu waan akkanaa kunis waan qulqullina hin qabnedhaan hin beeku ani garuu. Waan qulqullina qabu hojjedhaa isiniin jedha yoo dhuguma ta'e. Amma akka dhugaa ta'eef amma hin beeku ani. Dhugaa ta'e taanaan ijoolleen paaspoortii hin qabnes waan jiraniifu maqaadhaan illee galmaa'anii dhuguma wanta akkasii hin jira taanaan gara biyyaa galuu danda'u. Warroota rakkoon bakka isaanii jiru jechaadha. Warroonni rakkoon bakka keessan hin jirre immoo hojjetadha. Dhugaa rabbi hojjetadha sam jedhaati. Maal kana caqacaqamtu maal kana miidiyaa laaltaniitu yaada keessaniin dhiphisina sim jedhaate hojjedha. Akkasii isiniin jedha obboloota kiyyaa hedduu takka galatooma waan dhaggeeffattanii fi keessas gorsisinii fida waan ta'eef warri du'a keenya eegdan immoo nurraa dhaabadhaa. Nurraa dhaabadhaa nu hin jiraanna siniif hin jiraannu ofiif jiraanna waaqayyoon nu jiraachisa siniin jenna. Yeroo gaarii naaf qabaadha like share godhaa maamila koo ta'uu hin dagatinaa baay'ee sin jaaladha rabbii nagaan nu haa eegu. Yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadhaa. Bye bye.